namni iyyuu jiru namni fooloo tolchaa jedhee isin galchaa asirraatti jettanii fooloo uummata kana goosiftan. Namni dandeettan haasaa. Nama tokko waan ulfaata ka adda qofa ana qofa yoo iyyee hin dadhabaara. Namni hidhamirras dabira taa'ee iyyee fooloo tolchisu uummata hin jiru. TikTok laaf. Namni iyyee fooloo tolchisiisu haasa'uu beeku. Wayya jirtaa kaman guftee dhiirri gara tawaaka akkam. ana kingoodha. Wayyee TikTok qajarteesi. Kuni kacuquliiti yeroo kun adagaan irra ga'e maxxamaaqeedha. እንደዛ ነው እንዴ? Yeah. So waan gaariidha inni kun ilaal kana siin jechaa ture ani maaf namni amma gara kanaanis wal gargaaru waan jalqabee jiruufi ati immoo uummanni si jaalata ati asirraa lallabuu qabdu siin jedhe gaafa darbe yoo yaadatta ta'e namni wal gargaaruun dirqama isa. Nama itti soqaa jira namni dandeettan jedhaanii jira kaate iyyee nama hedduu fooloo tolchisiise beektaa dadhabee Imbarre isaan silaas gargaaruu qabu turen ofumaa isaaniiti beekanii si gargaaruu turre ture amma waan gootu ati maqichuma asitti dhiisii daqiiqaa 30 as deemtu deemi bireekii kee godhu anammoo admiina naaf kenni achi booddee waan godhanatu beeka. Tokkoffaan namni waamamu nama as keessatti waa sadaqate siistemni ol baasa. Sana booddee warri sadaqatu kuni akkuma wal caalmaa deemu kan taa'ullee jiraata. Yoo fakkeenyaaf namni tokko kumaa ol sadaqate as keessa taa'a hamma ta'e. Yoo kuma sadaqate fooloolee kuma argachuu hin danda'a. Hiree isaati because namni as keessa jiru kuma waan ta'eef. So kanaaf isa kana natti dhiisi daqiiqaa 30 tokko deem bireekii kee godhu nama na gargaaru isaaniin barbaadadha abshir wajjin jira. rakkoon hin jiru akkas taanaan. Beetus kooti yeroo barbaadde yoo waan nutti himtus jiraate nutti himi ka duraa profaayilii kana hundumti keessa maxxanfadha anis baay'een turre as keessa. By the way ibsishaa koo laale hin beeku waan kun na godhu hin beeku inni kun as keessaa foloo sabachuu jira laale. Laali waaqeen ni ga'ee jiru. Baadabbaata ta'ee achi taa'ee jira laal. Umarti fooloo. Umarti fooloodha. Abuyyaa. Ayyee. Kuma 5 seenuuf jedha. Kamarraa qofa ka ammaa qofa. So kanaafi isinis akkasi guddachuu hin dandeessu. The only thing nugus akka ibsishaa kana gargaaruu qabdan. Nama kana ga'u qabatee coomanni taasisu waan fooloo gargaaru fedhii qabu as. Kumaa keessanii fooloo wal tolchaa gaa'eef. Foloo wal godhaa asirraatii warra tokkoffaa haga 5 jiran kana warra waa kenne sadaqate jechuudha. Isaan jalqaba irratti seenu. Yeroo seenamu ammaaf yeroo duraa kana 300 isaanii haa argatan. Waadaadha. 300 ka qaalii galame sana hin dhaban. Haga guuttatanitti immoo hin bu'an. So yoo isaan 300 guuttatan hin aarina yoo namni isin buuse. Ka ittaanus akkuma kana. Deebee immoo carraan isin ga'uu hin danda'a. Namni hundumtuu kaasitti yeroo isaa balleessu waa argachuu qaba jechuudha. Ibsishaa ati amma deemuu dandeessa bireekii kee fudhu nuti immoo wal gargaarraa namni na gargaarus gaafa dhufee fedhii qabaate keessa ture walii wajjiin hojjannaa. So mana geestii amma ol galchinaa haa dhufanu. Sii kenneera aduu bareedaadha. So amma tartiiba isaaniitiin daala waan asirratti godhamu hunduma godha. Taabtaabii maal namni isinitti mun jiru isin iyyuu hin beektu godha. Isinii galee waan akkasii yoo gootani siistemni ofii isaaniitti ol isin baasaa dhufa. Gaafa isin ol deemtanii gubbamarraatii kilik goonee isin galchuudha ka jiru dubbiin. Maal wanni asirratti godhamu fuula ibsishaa kanarra gattuqxaniitu sendi ka jettuutu dhufa. Sendi sana yoo tuuxxan namni kumni tokko asirratti argitan kuni 2,000 ta'a. Dachaa ta'a yookiin sanii ol ta'a. Kana hundumayyuu isin hin beektu ammaan dura baay'een keessan waan akkasii kana hin beektu. Nuti ibsaarraa wanni nu barbaannu yeroo xiqqoo qofa wareega nuuf godhi mana kee nuu baneedha. Sanaan boodee hundumti keessan guddachuu carraa qabdu. Ka guddachuun barbaanne hin jiru. Kanaafi kanuma amma ol isin galchinaa kanaan ol galchuu tartiibaan ol galchaa request illee gochuu hin dandeessu yookiin immoo waallee kennuu qabdu. Ka isin kennitan immoo abbicha mana baneef ibsaadhaaf kennitu. Maqaa isaarra tuqxanii or bakka giiftii sana yoo tuqxani daayirektii isa bira dhaqu. Isinii galee akkas godhaa. Ana fakkeenyaaf korraapshiniidhaan yoo ana giiftii kennitani ani giiftii keessa irran kaayyanne waan ta'eefi korraapshin hin jiru. Hin barbaadu an giiftii naa kennitanii biraayib na godhuu hin dandeessan jechuudha.
Aan isan barbaadu. Ibsaadhaaf waan poolisii mana ibsishaa 3,000 guutuuf nama 17 qofatti hafeef. Guys, hundumti keessan fooloo tolchaa next isin jalaa buusee isin galcha waan ta'eef. Jara buusee isin galcha. Kanaafuu hundumti keessan fooloo godha. Ali dafa. Nama 15 qofata. Nama tokko isin jalaa buusuuf yagiddi 200 argatanii bu'uu qaban. Nama 70 ta'eem. Hunduma isaaniitu nama 70 ta'e. Kan 300 hin buus isin galcha. Kanaafiyyuu fooloo godha. Fooloo wal tolchaa ofumaa keessaniif wal guddisa. Dhaamsa ibsishaati. Ale baasii dafa. Affaattanaa kaa dafaati. Maal taatan bani Adam. Porofaayilii godhadha. San booda yoo galtan malee hin galtan. Tokkoffaa porofaayilii qabaachuu qabdan. Lammaffaa uummata kanaaf fooloo godhuu qabdan. Sanirraa kan hafe isin galcha. Haala walazaa manni maayii qaba. Ale dafa. Poolisii mana ibsishaa nama 8 tafeef poolisii gadi buusuuf nama 300 fudhatee akka bu'uuf nama 8 qofa tafeef. Namni 8 dafaa fooloo tolchaa isinirraa gabbuusaa jechuudha. Warra jalaas nama 50 nama hafeefis ni jira. Namni 50 fooloo tolchaa hunduma isaanuu kana diimatti bu'a. Baay'isuu dabilitti bu'a. Guys, laal. Dalagaa hundumti keessanuu toopira akkasuma warra jiru. Let's go. Hundumti keessan namni haaroo nama dhuftes seentee fooloo yoo barbaadde ummata kana fooloo tolchi. Ummata kana yoo fooloo godhe atillee fooloo taata jechuudha. Ale dafa. Poolisii mana ibsishaa nama 3,000 argatee jira. Koongiraa 3,000 biroo kiyya. Next. Akkuma amma inni isin jalaa buusee nama biraa galchuuf deemu kana isinis galcha waan ta'eef uummata kanas 200 galchaati gadi buusaani. Agartanii 180 qofa tafe. 180 qofa tafe. Tokkoffaa seenuuf seerri mana keenyaa porofaayilirraa fatoo kana qabaachuu. Lammaffaa immoo uummata kana fooloo tolchuu. Sinigalee Khadijaa Jimmaa fooloo 200 argattee jirti. 206 argatte. 208 seeneef. Isinirraa buuseera nama biraa isinii galcha. Let's go. Waan taaneen fooloo 200 argatuuf nama 2 qofa tafe. Boontuu Arsii 216 argatteerti. Nama biraa galcha waan ta'eef hin buutaa jechuudha. Waan taaneen fooloo 200 argatteerti. Get out. Yeshi taarabii faanjus naanlee fooloo dafa 200 galchaati. Next isin galcha. Mee nama biraa kottu akkuma nama galcha kana isin galcha. Nama kana fooloo tolchaa nama asirra jiru dafa fooloo walii tolchaa gumaa keessanii wal guddisa. Sanirraa kan hafe fooloo next. Ale dafa bani Adam.